Qabu yoo jiraate waan kana osoo nu gatiin viidiyoo walirraa kutee jidduu an haasa'e san keessatti viidiyoo san qofa baasee dhaqanii an Dubaay hin deemee haasa'e. Waan san ila waan inni jedhu laalaa jedhee asirra baasee haasa'e. Ani dhimma dhuunfaa irraan qabu isayyuu hin beeku. Abbaadhaan jaalala walii qabna nashiidaa baasan jaalala walii qabna. Wanni inni dhufee viidiyoo 10 wayii qaba akka inni narratti waraabee dhimma haasaa wal dantaatti hin gooneen bilookii sagate. Sheekhaa Roobii akka keessi baasuu barbaada dhagee dalagaa qaba. Dhiifama isin jedhe dhagaa isin jechuudha. Pero wayita takkatti wayita akka dubbadhu re. Beedaa sii kenna dhagee tokkoffaa irratti Sheekhaa Roobii dhugaa jedhe. Obboleessi keessa jedhe hin du'ee jedhe. Laal namni tokko gaafa dharaan hidhamee mana hidhaa keessa cabaqama. Du'ee jedhama nama biratti bakka jireenyi obboleessi kee maal ta'e akka itti ibsatu dhabee bareedni. Obboleessi kee hidhame jechuun itti xiqqaatee du'e jedhee ibsate Sheekhaa Roobii maal balleessine namni kun rabbi jedhamee rabbi dhugaa jibina maal balleesse namni sheekichi kun mana cabsanii fuudhan iddoo haadha jalaa fuudhanii haadha isaa jalaa fuudhan nama guddaa jalaa mana cabsanii fuudhan achitti ammoo tumaa jiran Sheekhaa Roobii obboleessi kee maal ta'e jennaan obboleessi kee du'e fuula rabbii jira rabbiin malee achi namni isa quba qabu hin jiru waan ta'eef akkas jedheen bas kalaamsiidha kida maal jibbaa dhuunfaa walii qabda walirra xoofuu dhiisa kuni jibbaadha. Mana hidhatti Sheekhaa Boobaan ilmi gaariin si yaadalatu jibbaa kiyya qabuuf manarra deemee ubeediin akkana jedhe jibbaa dhiisi bakka kanatti mucaan haa bahu mucaan irratti hin dhiyaattu jibbaa garaa qabdu duraanii dhiisi mucaan haa bahu dubata ankeessa innuu bahee gana innuu bahee gana Sheekhaa Roobii Sheekhaa Boobaan Galatuma jedha irraa yoo naa kennitan isaanuu baay'ee inni ol deebi'e. Anillee turuu ne dubeeyta. Bro wayita akkatti yaaduu qabadhume wayita akkatti dhiifama. Ani jibbaa Sheekhaa roomsaa wayita akkatti afaan. Ani jibbaa dhuunfaa isaan jedhan kanallee irraan qabu. Isaan duraanillee hin jaaladhaa ilmiidhaanillee dhugaadha naa oli. Hin kabajaani nama jaaladhuudhaallee garuu adeemsi isaanii tunatti hin tolle ture. Ittillee jechuun hin jiraami akka nama waa beeku ani wallaalaadha. Yooma ta'e ani wallaalaadha malee isaan caala waan beeku. Walittillee himaatiin hin turre ustaaza wanni akkanaa yoo waan akkanaa haasuyitaniitiin hin jettan xiqqoo akka kennatti illee akka maqaa diinittillee nurraa hin tolu waan taateef namni biraa namni walitti himu wanni hin ta'uu jennaan viidiyoo bilookdiina godhan jechaadha waan biraa waan isaan hin jirre yoo ani ka'eerra kaa'u taate kunoo isaan illee as jiran jecha waanuma isaan jedhan san irratti waa jedheen malee waan addaatii miti. Ammallee dhimma Sheekhaa Goobbaa isaan caala ittiin dhaabne haasaafiitiin hin jirullee osoo akka waa beekanitti akkasitti kalaalan taate isaanumaaf haasaatiin hin jirra malee namni waan biraatiif haasaatiin hin jiru. Isaa mitii keessatti gaddeebinee maaliif hidhamte mucaan kun maaliif hidhame waan dandeenyu maraanuun gargaarra ka'enne anaa fi rabbiin bichatu waliin beekee jechaa nama guruppii keessaan goone nama mucattiin tunillee akka viidiyoo itti kaasuu dandeettu akka namni vaaraalii godheetiin karatti hin laalle. Husnaan tuni maneesirratti kawaamneetiin hin jenne guruppii gooneetiin hin kawaamneetiin hin jenne roozii maneesirratti dubbateetiin hin jette husnaa tana dubbisuu hin dandeettan jecha malee ani jibbaa keessaniif adeemsa keessan jibbe malee isin hin jibbe namummatti har'allee taanaan borullee taanaan. Waan tokko daa'imu ani natti hin dhiyaattu narratti hin dhiyaattu Sheekhaa Goobbaa narratti hin dhiyaattu illee takka jedhe qanii ani Dubaay hin deemee Nasrii Anolee haasawaa naa godhe waa'ee mucayyoo jaaladhee san ol darbee jennaan ol darbee kana gara waan biraa akkasiin wayiitti hiike achumarraa jaalalli ol na darbite kan jedhe waan biraatti hiikee haasa'e achumarraa bilooggate mucaan usnaan hin beeyti shira irratti xaxame namni martuu hin beeka mana tiifaatti haasa'ame wanni sun hin beekan martu ani hin gubadhe eega kana dhagaye daa viidiyoo muluun na bira hin Ifama yeroo tokko Sheekhaa Roobii ifama. Firoomsa Sheekhaa Roobii jamma maasti Sheekhaa Goobbaa maal ta'e si dhugama mana hidhaa jiramoo dubbachuuf himiti yaani dubbachuuf himitiin dubbattan dhugama mana hidhaa jiramoo viidiyoo akka itti bara. Dhalatu ijisee mana hidhaa beerreessi. Wallaahi muudii jedhanii muudii Sheekhaa Roobii hin dubbadhaa ifama booda dubbadhaa. Sheekhaa Roobii muffadhe himadha. Maal Sheekhaa Roobiitti maxxanaa namatti ijaarte intaloon takka tana. Laa tanaa miti. Isii miti. Firoomsa qoyta nagaagayimee anamma alannu awwalumarraayyuu viidiyoo laallee Sheekhaan Goobbaa akka dharaanti wanni ta'ee fi afaan dogongoree nama biraatiif ka jedhaa jiru akka jenne
Torbee durarraa haasaa jira waan kana jechuudha. Naa kaleessa galgala maaltu uumame sheekaa roobee mana Mubaarakitti fuula rabbii jira. Hindu'ee siin jedhe. Irra deddeebi'ee siin jedhe. Eegas hin baate sheekaa roobee. Eega baatee booda hoo silkii hin kaasne sa'aatii meeqa namni martuu uummanni mul'uunuu cinqamee dawwalaa ture gara maraan. Namni martuu jechuudha. Hindu'ee fi manni hidhaa haga fedhe haqa malee yoo itti faradame haga fedhe haqa malee yoo itti faradame hindu'eedhaan hin malu. Ta'ullee hin qabu kun. Himmala. Oi taragaaga hindu'ee bar finciin kennine firoomsa. Finciin kennine hindu'ee malee itti faradame osoo jedhe andi nagar na baru saadisanii qoya banee wallaahi humnullee kana. Narraa hubadhu kaa nyaata maazarii bichatu keessa nu ittiin kaleessan nama biraa ittiin kaleessan. Bar kaleessu dhabu kaleessa haqa malee itti faradan osoo jettanii sheeka sirriidha garuu. Sittinna. Nyaata kalee galgala itti fidan sa'aatii dabarsanii mucayyootu nu galee suudirraa wanni qabna sa'aatii malee hin deebisan irratti. Deebisanii wayita jedhan mucaan wayiillee nutti dhufee bara mucaaniin okkolaa poolisicha wayiitu achi keessattuma isimmaa biran dhayine sheekaa roobeetiin rabbii jedhi poolisii kanarraa akka ooggu itti naa himii jedhee natti dhufe. Abboo hin gubadhe shiree irratti haxame kanallee waan beeku hin du'e bakka hin du'e nutti hin dubbatinaa dharaan hidhame hin du'e ammallee tumamaa jira nu achi hin geenu maadarii nyaata bichaa irraa fuudhan. Dharaan hidhamee wanni hin taane irra gaggeeffama du'a malee maali deemu? Angubata sheekaa roobee takkatti as kenna sheekaa roobee adda baasaa fi dhagaye sheekaa roobee dhagaye. Goomarraa meeqa dubbatti firoomsaa? Firoomsaa qoy mee firoomsaa qoy jedhe lamaan haa dubbatanii qoy mee boy takkatti yaabii. Isin illee waan beektu qabdi waan taateef bar firoomsaa bakkanatti isin illee waan beektu qabdi sheekaan illee waan beekan qaba waan ta'eef. Sheekaa roobee isin amma maal gootan beektaa sagalee mucaa dhaquu dhiiftanii sheekaa roobee irra tattaa gootanii maal du'e maa jettaa baga jedhe akkami jedhe naan jedha obboleessa isaati. Sheekaa roobee osoo kan hin jedhini takkatti firoomsa afaanis fudhadha osoo sheekaa roobee aaree rifannootaan jecha san hin jedhini namni tokko qubaan qabu sheekaa gobbaa kamadu ammaa kamadu sagalee ta'eef jechuudha gabaabinatti namni sheekaa roobeetirraa rakkina qabdan dhuftanii sagalee mucaa rukkaamsina amaree fi obboleessi keenya Mubaarik maal jedhe waan hin taane haasa'u yoo obboleessa keenya kana dhuunfaa rakkina dhuunfaa irraa qabaate sagalee wani ta'uu fi dhabuuf maaltu jira jibbanna dhuunfaa irraa qabaa bara kaleessa viidiyoo irra waraaba mana hidhaatti kaleessuu gammachuu ibsataa jira wallaahi dubbiin isaa dhokkatte ani dubbiin isaa gammachuu ibsataa jira amma Mubaarik baale ofiin jedhama dubbii isaa akka baatu ka godhe meeshaan baasee dhokatteeyyuu mana hidhaa keessatti illee dhokatamaa jiru namni illee isa dho'isaa sheekaa roobee dhagaa isin dhugaa qabdan rabbii ilma dhugaa obboleessa kee hin du'ee miti hin gorra'anii dhugaa yoo isaa baaftan si galateeffadha dhaga isitti ma obboleessa isaa mana cabsanii haadha jalaa fuudhan achitti illee tumaa jiran garuu obboleessa isaati waan godhuuf dhabeet dhufanii sheekaa roobee sheekaan gobbaa maal ta'e obboleessi kee yennaan hin du'e jedhe akka waan du'etti rabbiin malee namni isa quban qabu jedhe yes haati isaa achi quban qabdu inni quban qabu rabbiin malee nam tokkochitti isa quban qabu dhugaa jedhe sheekaa roobee fudhadha jibbaa sheekaa hin du'een isaa dhugaadhee nama mana cabsanii fuudhanii Itoophiyaa daqiiqa tajjeesanii isa achi geessanii tumaa jiranii kun du'a malee maaltu jira hindu'e jedhe maali jedhe hindu'e miti hin gorra'ame yoo jedhe sheekaa roobee dhugaa qaba yaa akki dhugaan haalina warri baalee kun dhugaan jaalatu uummata akkana karkaroodha. Firoomsaa dhiifama. Maasiif akka dubbadhi shodde. Dhiifama. Viidiyoo baay'ee jira. Ani muudiin jira lamaanii wallaahi akkanuma jaaladha. Muudii.